Waa'ee kabajaa namaa haasofti. Ibsaan daartiin dhiyaa kabajaa qabdi jedhee. Edaa aawunim nachaa'u ammallee akkasuma yaani sanuma ችግር የለም. Kabajaan jechuun waan hin argamne. Wanni martuu kabajaan bareeddi. Inni kun qabaanati isinitti Muhammad rafee turrii yookiin waa'ee kabajaa siyaasaa. Wallahi kabajaa teessan ijoolleen shamarran kennan kabajaa teessan eeggadha. Dhugaa isintiif kabajaa jechuun wallahi billaahi kabajaa teessan eeggadha. Maaliif isin hin jedhe? Rabbiin illee kabajaa sana abban bu'uuraa keessaniif. Arabni maal jedha waa'ee kabajaa arab? Maal jedha iyyuu si? Al-kabaju min kabiiran min raas al-fooq jedha. Arabii gaddaa. Wallahi namni martuu jireenya mataa isaa qaba. Hullum ሰው ላይፍ ነው አይታ ላይፍ ያግኔ ጅራ ላይፍ ይዱ አርግኔ ነሙ ላይፍ mataa isaa argeera. Garuu immoo wanni marti kabbaad ነች kabajaan. Senegalee tokko komantiirota akkas jedhe akkasuma jedhamna barree gaftee roondeedha waliin gaa argite eenyu akkachi dhaqna ajaa'ibaa tokko tokko immoo kijibu jedhe warra bishimeen Intersa usanu. Billah bulayyan insyaallah nama shanja kam. Alhamdulillah inti kesu. You okay? Senegalee haadha qaba haadha dhala lanti kabajamtu waan qabu eegiddi shamarran kabajuun narra jira. Haadha kiyya waan akka kabajaniif jechuudha tan namaan tuqu. Obboleettii akkanaa kabaja waan barbaaduuf tan namaan tuqu. Kasila jadi isa namni booda tiktookii keessatti filaalu hin dandeenyu. Ifanne wallahi. Wallahi billahi waadu ya noora bane kam guna si. Ifanne arsani mana noora ni ga. Foto cirra baatu. Kam asirreetta dhagaa ture asin dhagaa wala. Inshallah. Yarti akkana jedhu warra balgaa baasii qabsiisa. Deemi fatoo kee uumama fuula keetti fatoo kiyyaaf kan kee akkana wal bira qabu yoo isin kiyyan filatin dhiiraa miti. Jaartii tantee. Jaartii ta'etu jechuudha. Yaa Rabbii kiyyoo. Meena imaruu dhaqaalaalchisa uummata. Hidhinaa giba mana gali dhugaa sin jira iPhone silkii harkaa qabdu siin fayyadamtu raafuun achi keessatti yoo itti seefii fatoo kiyyaa argi wayii dammoo yoo hin agarkaa achi keessatti hin argatin ibsaan dhugaa sitti himu. Afoo isi keessaa yoo itti seefii hin argatin qaisiin seef goote keetti. Kaduri illee haa ta'u. Anteen iyyaayye fatoo kiyyaa. Salqanne kana. Waa baay'ee mudee wakka. Innaaj. Naarri wallahi. Wallahi. Baalagee dadhabne bannaati. Baalagee jedhanii yoo itti himin hin taatu. Oh. Na dubbisime. Dhiisati. Bari hin dadhabne hanisha. Hin dadhabne nama kana dadhabe. Maarin si bazaa himarraa jette amar ni galee. Wallahi. Beeto ummata sintanya. Wallahi.
utubaan isa gadhiisanii haga dhiiban qabaa haga dhiisan qaba. Oromoon illee jetteerti mammaa isa. Amma tun bari baajime calaan qolloon bishaan dhiddisa yoo taate malee manni kun sila akka namatti galuufii qaba. Baruu waan silaa dubartiin qabdeen hunduu waatiin jedha. Waan bal. Meeqa qajar qeertee biddileessa jala keessattu si rakkisa. Tiraasila saarraati. Waalaikum salaam Abdisha. Rakkoon wallahi rakkan ummata kana wallahi. An fataa isinit jedha wallahi billahi. Nama mata ofii jiraachuu dafqa ofiitiin jiraachee buruuf biyyaayaa akkamiyyuu akkuma biyyaayaa tanitti karoora biyyaayaa tanii hin dagatina waan biyyaa siyaasa hin dagatina.Uma dhibeen nama dhibee biyya namaa yaasa sanirraa achi namni waa dhabee biyyaa biyya armaa keessa tataa'u hin jiru kamuun dalagata asitti illee ta'uu baate. Buleessan umbar lafa yoo akkana dhagaan darbatanii hin buusne xiyyitti tokko sanii qabataan faamiliin keenya gara keessa yoo deemtanii ilaaltan. Lafa qamadiif boqqoolloo maaliif facaafatan kana? Warabbal uummanni keenya dhagaa darbee qabata miidheedhaan. Wallahi akka keessa nama sakiiree wannoo lama lamaan asirratti wannoo lama lama akka nama waa tiktookii kanarraa waan miiddee lama lamaan yookiin kaarameetira dhibba lama lamaan dhibba sadii nuun qoonne akka namni waa dhabee miiddee irra taa'u isinitti hin fakkaatin. Mataa isin jedhu kolfinee nama raahaa guunee asirraa deemna malee namni jiraasuu siraa halluu. Waasitti. Boonasii namaa boonasii rabbi dagatee warra rabbiin eenyuu maqaa boonasii godhee nama tokko tokko daldala. Waasitti wallahi yoo waan qaban yoo minum kalella yoo dhuguma waan ittiin jiraattu waan ittiin nyaattu dhabdu waa'ee namaa asawur nu danya. Qotta galaa wallahi. Miidhee warri keenya akka dhagaa darbee xiyyitii tokko asii qabate sangaa lama lama waliin si kennan galtee qotta wallahi. Wancoo asii erga lafa rakkoo rakkoo jiru zandataa guyyaa kamsa kamsa mataa itti agooti. Achitti qabatan jedhu. Torbee buluu qotaa ulte kamsa fataa jetta wallahi. Kamsa sama jaksi keetiin fataa jettee dhiqattee baasni ni qaba jettee baate wallahi jireenya akkasuma salaamu alaikum. Salbaa jemmoo gara kenna maal gochuu baradhaa jettee waan namaa saawwatu waan dubbataa wallahi. Maasiyaallee keessa hin jiru beektaa akkasiin. Yaa akkasitti ofirraa wannan jettuun daa jechuudha.